Viidiyoo irraatiin akka beeginarii yookiin akka nama jalqabaa tokkotti PowerPointii waan dirqama beekuu qabnuun isinitti agarsiisa. Hangadhuma viidiyoo kanaatti na hordofaa jechaa. Yoo haaraa taatan subscribe godhaa, maatii ta'a. Akkasumas immoo ijoollee biraatiifis akka inni qaqqabuuf like gochuu hin dagatina. Kanaafuu viidiyoo irraatiin waa'ee itti fayyadama PowerPointii kan waliin ilaalu ta'a. Jalqaba PowerPointii banuudhaaf as biran deema. As ergan naqee booda yoon barbaade asirra barbaade PowerPoint kan jedhuun bana jechuudha. Microsoft Office isee jettu kana tuquudhaan as keessan barbaada. Akkuma argitan kanatti as keessa barbaadeen Microsoft PowerPoint 2010 isee jettu kanan tuqa jechuudha. Yoon barbaade immoo kana dhiisuudhaan jalqabuma bakka kanatti dhufee PowerPoint jedheen barreessa jechuudha. Akkuma argitan kanatti bakka kanatti naa fidee jira. Isan yeroo tokko tuqa. Sana booda naa fidee jira. Kana X jedhee tuquudhaan akka argitan kanatti iskiriiniin koo Microsoft PowerPointii ta'eera jechuudha. Sana booda inni jalqabaa akkamitti slaayidii kana akka dabalachuu dandeenyudha. Slaayidii biraa akkamitti uumuu akka dandeenyu wanti barreessinu waan dheeraa yoo ta'e yookiin wanti qopheessaa jirru keessumattuu yeroo baay'ee wanti PowerPointiidhaan dhiyaatu waan slaayidii baay'ee waan ta'eef slaayidii akkamitti add akka gochuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Bakka kana deemuudhaan new slide iseettu kana tuquudhaan kana keessaa kanan barbaadeen filadhaa jechuudha. As keessaa title slaayidii akkasii asirra jirtu kanaa gochuu nan danda'a. Akkasumas immoo titleis akkasumas contentii garagaraatti dabaluu akka hin danda'u, fakkiiwwan garagaraa akkam buusuu danda'u, akkan irra gochuu danda'u, akkasumas immoo chaartii garagaraa akkan irra kaa'uu danda'u akka inni naa godhus nan danda'a. Bifa laaltan kanaan kana keessaa kan barbaadan filattu jechuudha. Kanaafuu nama fakkeenyaaf title contentiin godha. Akka argitan kanatti kunoo naa fidee jira. Yoon kanuma kan fakkaatu kan biraa baay'ifachuu barbaade as bira tuqeetan duplicate slide isee jettu kana tuqaa jechuudha. Right click godheen duplicate slide isee jettu kana godhachuu kana ergan akkas godhee booda bakka kanatti deebi'uudhaan barreeffama wayyaa barreessinu. OroTubers Network jennee barreessineerra. Sana booda barreeffama barreessine kana bakka barbaannetti sochoosuu ni dandeenya. Akkamitti dandeenya? Isee kanarra fiduudhaan amma mallattoo ida'uu isee agarsiiste kana ergan qabee booda nan butaa jechuudha. Harka tokkoon tuqeen harka tokkoon buta jechuudha. Left click tuqxanii harka tokkoon butuu dandeessu jechuudha. Maawuzii keessan bakka irraa bakkatti sochoosuudhaan. Sana booda asittiin fidee akka kanattiin as kaa'adhaa. Ergan as kaa'ee booda as biratti barreeffama biraan barreeffadhaa jechuudha. Sana booda ergan kana asitti barreessee barreeffama kana bifaan barbaadeen kaa'achuu bifaan barbaadeen kaa'achuu nan danda'a. Akkamiin godhaa? Barreeffama kana fidee ergan as kaa'ee booda left click tuqeetan irra deemsisee select godhachuudha. Yoo barbaadan kana dhiistanii bakkuma kana qofa tuquudhaan control A tuqxu jechuudha. Sana booda hunda isaa select godhaa. Barreeffama kana akkam barbaade gochuu nan danda'a jechuudha. Inni jalqabaa foontii isaan jijjiiraa. Tiin foontii isaa kanan barbaade kun akkuma asirratti ilaaltan kanatti Aljeeriyaanii gochuu nan danda'a, Aldaabii gochuu nan danda'a, Agency, Andalus, Arabic Typing. Kanaaf kan barbaadan as keessaa filachuudhaan gochuu dandeessu. Meeqan kana filadhame. Kana booda akkuma argitan kanatti kana naa kaa'eera. Lakkoofsa isaa dabaluu yoon barbaade karaa lamaan fayyadama. Inni jalqabaa as biratti lakkoofsan barbaade nan galchaa yookiin immoo asuma birattiin lakkoofsa as keessaa filadhaa. Inni biraan immoo as biratti jira. Kunoo isee kana yoon tuqe xiqqaattee barreeffamte kana yoon tuqe gadi xiqqaachaa deema. Yoon isa guddaa kana tuqe immoo dabalaa deemaa jechuudha. As bira dhufee immoo yoon booldi gochuu barbaade nan furdisa jechuudha akka kanatti. Yoon lammee tuqe immoo bada. Akkasuma itaalikii gochuu nan danda'a. Jala sararuu nan danda'a. Bifa kanaan asitti sirreeffachuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan asii tuqee. Sana booda ergan akkas godhee booda mee kana balleessinu. Ergan akkas godhee booda barreeffama kana haala inni ittiin barraa'ee jiru kana
jijjiiruu nan danda'a bifan barbaadeen. Fakkeenyaaf jalqaba barreeffama kana gara kanatti yoon butuu barbaade yeroo waa barreessu akkuma inni jalqabarraa akka nu barreeffama barreessinutti akka mata dureetti utuu hin taane akka barreeffamaatti akka inni jalqabu yoon barbaade bakka kanan fida. Sana booda wanta barreessu hunduu as biraa jalqabaa jechuudha malee walakkaadhaan jalqabu jechuudha. Kanas dhufee yoon kana tuqe gara kanatti as siqaa, yoon kana tuqe immoo walakkaatti deebi'a jechuudha. Kun immoo walqixuma barreessa iskiriinii guutuu jechuudha. Peejii guutuu barreessa. Kanaafuu walumaa galatti kanatti adeemnu kana asitti ergan deebisee booda nan jijjiiree isinitti agarsiisa. Jalqaba select godhaa. Select ergan godhee booda kalarii kana keessan seenaa. Kalarii kana keessatti kalariin barbaade filachuu danda'a jechuudha. Kana keessaa kan barbaadan filattanii gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf kanan filadhe. Kana ergan filadhee booda foormaatii keessan dhufaa. Foormaatii keessa dhufee akkuma ilaaltan kanatti iseetti naannofteertu kana sirreeffachuu nan danda'a jechuudha. Waan hin barbaade itti naannessuu nan danda'a sarara isaa. Bifa kanaan kalarii barbaade filadhee itti naannessuu nan danda'a. Ergan itti naannessee booda sheeppii isaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Wal ergan jedheenii booda kun akkuma ilaaltan kanatti yoon barbaade kanan godhaa. Bifa kanaan jijjiiruu nan danda'a. Yoon fedhe immoo kan biraas jijjiiruu waan ta'eef kana keessaa filachuu nan danda'a jechuudha. Kan isinitti tole as keessaa filattanii ittiin bareechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kanan filadhee sana booda bakka ammaatti deebi'uudhaan foormaatii kanatti deebi'uudhaan as keessa deemna jechuudha. Text field seettu kana kalarii bakka ammaatti jijjiiruudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Gradient isaa jijjiiruu dandeenya yoo barbaanne. More gradient tuquudhaan kalarii kan biraas itti daballee ilaaluu dandeenya. Asitti deebi'uudhaan text effect ilaalla. Text effectiin gosa adda addaa irratti uumuudhaaf, shadow irra kaa'uudhaaf, reflectionii, glow fi waan adda addaa irra kaa'uudhaaf nu fayyada. Fakkeenyaaf shadow irraa jalqabna. Kun gaaddiduu jala isaa jala kaa'a jechuudha. Akkuma ilaaltan kanatti kan barbaadan as keessaa filachuudhaan gochuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kanan filadhee kan ergan filadhee booda as biraan dhufaa reflectionii deemaa jechuudha. Reflect akka inni ta'u godha. Kun immoo akka waan bishaan irra jiru wayiitti akkuma ilaaltan kanatti meesee kana filan. Seekkuu waan bareedu natti fakkaatti. Isa booda text effect bira deemna. Ammas glow akka inni godhu immoo gochuu dandeenya jechuudha. Kanarraa fayyadamnee kan barbaanne. Fakkeenyaaf meesee kanan godhaa. Wow. Kana fakkaata jechuudha. Kunoo bifa kanaan glow akka inni godhu gochuu dandeenya. Asii kana dabaluus hir'isuus ni danda'a. Bifa kanaan as keenya jechuudha. Sana booda dhufnee kan biraas 3D motioniin jira. 3D motionii fayyadamnee kunoo barreeffama keenya bifa adda addaatiin bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kan nutti tole akkuma ilaaltan kanatti jijjiiruu dandeenya. Yoo transformation isaa jijjiiruu barbaanne gara biraatti transform gochuu dandeenya. Kun amma fakkeenyaaf akka naannootti akka inni sarkiliitti akka inni kaa'u gochuu ni danda'a. Fakkeenyaaf dura kana gadi finnaa akka inni nutti mul'atuuf jechuudha. Sana booda see kana walitti bunnaa jechuudha. Akkuma ilaaltan kanatti yeroon kana walitti butu dabalaa deema jechuudha. Hangi naanna'uusa. Akkuma ilaaltan kanatti kanarraa balleessuu nan danda'a yoon barbaade. Ta'uu yoo jenne immoo haaluma jiruun itti fufuu dandeenya jechuudha. Transformationiin kana fakkaata gosa adda addaatu jira. Akkuma ilaaltan kanatti kana keessaa filattanii kan hojii keessanii wajjin deemu gochuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan foormaatii bifa kanaan sirreessuu dandeenya jechuudha. Inni biraan itti aansee insertii keessa deemna. Kana balleessuna. Balleessuu yoo barbaadan isee kana tuquudhaan control X gootu sana booda mada jechuudha. As biratti eegan dhufee booda insertii keessa galee waan hin barbaade asitti
piikcharii garagaraas keessa galfachuu nan danda'a jechuudha. Amma piikcharii tuqee fakkeenyaaf piikchariin barbaade keessaa filachuudhaan keessa galchuu nan danda'a jechuudha. Akkuma ilaaltan kanatti piikcharii kana keessaa kanan barbaade keessa galchuu nan danda'a. Fakkeenyaaf ni kana galchina. Akka ilaaltan kanatti piikcharii kana fideen as ka'a. Sana booda saayizii isaa sirreessuu nan danda'a. Dura jalatti waa barreessee isinitti agarsiisa akkamitti akkan jala dabarsu. Jalqaba seekana booldii goonaa, sana booda kalarii isaa jijjiirraa kan sirriitti nutti mul'atutti jechuudha. Isa booda don't forget to subscribe sen jettu kana jala jirti fakkii kana fideetan irra dabarsa. Akkuma argitan kanatti amma fakkiin keenya irra keessa jira, barreeffamni keenya jalaan mul'atu jechuudha. Kanaafuu maalan godhaa? Right click godheetan send to back seetu kana tuqaa jechuudha. Send to back yeroon godhu kana naa deebitee jechuudha barreeffamni koo kun akkuma kanaan. Sana booda barreeffamatti fidee bakka barbaade kaa'achuu nan danda'a jechuudha. Namichi you don't forget to subscribe isiniin jedhaara waan ta'eef isinis subscribe gochuu hin dagatinaa namichuu isinitti agarsiisaara. Ishee kamiifuu bifa kanaan sirreeffachuu nan danda'a waan ta'eef jala dabarsee bifa kanaan sirreessuu nan danda'a. Itti aanee fakkii aballeessinu. Taansee insertii kana keessatti inni biraan screenshotidha. Screenshot gochuu nan danda'a screenii irratti waan mul'ataa jiru kana. Akkasumas immoo footoo albamii garagaraa as keessaa galchuu nan danda'a jechuudha. Inni biraan sheeppiiwwan garagaraa jiru as keessaa kan barbaanne filannee asirra galchinee edit gochuu kan dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf fidee sheeppii tokko as keessaa nan galchame. Fakkeenyaaf see kana yoon fidee asitti add godhe kunoo naa dhufte jechuudha. Kun akkuma argitan kanatti add godheen jira. Sheeppii biraas akkuma ilaaltan kanatti sheeppiiwwan kana lamaan as kaa'adhee yoon barbaade kalarii isaa jijjiiruu nan danda'a. Akkuma ilaaltan kanatti kalarii isaa jijjiirachuu nan danda'a. Kana irrattis haaluma hojii waan hojjetaa jirtan irratti hundaa'uudhaan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Wantoota garagaraa asirratti galchuun ni danda'ama. Barreeffama keessanii wajjin jechuudha. Ammoo waan hin barreessan qabu. Isin immoo waan barreessitanii wajjin deemuudhaan kan irratti waan adda addaa. Even asirratti loogoo hojjechuu dandeessu. Sheeppiiwwan kana fayyadamuudhaan jechuudha kan barbaaddan. As keessa seensisuudhaan loogoo hojjechuu dandeessu jechuudha. Wantoota garagaraa asirratti galchitanii hojjechuu dandeessu. Inni biraan as keessatti isin fayyadadhee wanta ni yaadu. Mooroof warra kana ofuma keessanii yeroo deebitanii ilaaltan muuxannoo isaa achumarraa argachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo mallattoowwan garagaraa galchuudhaaf ispeeshaalii herreegaa hojii wantoota walitti dhiyaatan fakkeenyaaf kan sarkiliidha. Kun bifa kanaan galchuu nan danda'a. Equationii adda addaatu jiru asirra. Kan biraan immoo wantoota barreessuuf namatti ulfaatan jechuudha. Kun akkuma ilaaltan kanatti ispeeshaalii herreega adda addaa namoota PowerPoint herreegaa dhiyeessitanuuf isin fayyadadhee yaada. Kana akka kanaan galchuu nan danda'a jechuudha. Inni biraa isin deebi'a. Erga as dhufee booda as keessatti viidiyoo galchuu ni dandeessu tokko audiyoos galchuu ni dandeessu jechuudha. Kana PowerPointiin keessan sagalee akka kennu gochuu ni dandeessu. Akkasuma viidiyoowwan adda addaa akka irratti mul'atan gochuu ni dandeessu. Itti aansinee waan xiqqoo si barreessinee sana irratti hundaa'ee akkamitti edit akkam gochuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Maybe wantootni irratti jarjare yookiin wantoonni sirriitti isiniin galle jiraachuuf malu sana immoo koomentii irratti naa barreessuudhaan yeroo itti aanutti kanarra fooyyesseen isinii dhiyeessaa. Gaaffiin adda addaa immoo yoo jiraate kana wajjin wal qabatan yoo jiraate koomentii irratti naa barreessaa. Akkasuma immoo maatii isiniin jecha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa horaa bulaa.